rakkina fuula keetii hangam beekinitti homaallee yoo dibatte siif faayidaan qabu. Dursa rakkina fuula keetii beekuu qabdu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun YouTube Lulaa 3D inwaan. Namni simbira ga'e jalqaba like godhaati. Nama biraa akka ga'u naa godhaa. Comment illee naa barreessaa. Ani yaa fresh waan ta'eef gara YouTube kana hedduu isin galateeffataan jiru maatii kiyya. Hedduu galatooma. Subscriber kiyya akka ajaa'ibatti ol deemaara. Wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu galatooma. Gaheen keessan waan kana keessa gahee leencaa taphattanii jirtanii. Galatooma isiniin jechuu barbaada. Har'a wanni ani isinii fidee dhufe kollaajina fuulaa waan feene yoo ka dibannu taate rakkina fuula keenyarra jiru yoo kan beekne taate homata akka nu fayyadu. Rakkina fuula keenyaa beekuudhaa fi fuula keessan dhaqaatii maashina keessatti ilaalamaa isiniin jedhee jira. Akkasumallee feeshaalii reekomandii isinii godheera. Yani warroonni Adaamaa Finfinnee jiraatan waan kana gochuu waan biraa bibbituu caalaa waan kana gochuun hedduu isin fayyada jedheetiin yaada. An akkanaan jedhametti hir'ina kollaajina wanta fuuli keenya kana irraa ijaaramu keessaa tiriitmentoota sanniin niwutiraatota fuuli keenya irraa ijaaramu keessaa kollaajinni waan baay'ee murteessaa fi waan baay'ee guddaadha. So kollaajinaa fi wantoota kollaajina irraa fudhannuun isinii himuu fedha. Mallee kollaajina dalageera. Saniin isinii harkisiisaa jechuudha. Kollaajina jalqaba nyaata keenya fuula keenyaaf nyaata keenya sirreessuu qabnu. Keessaahuu bishaan hamatamuu hin qabu. Almost liitira 2 haga 4 guyyaatti osoo fayyadamtanii fayyaa keessan waa hedduudhaaf bishaan gahee guddaa faayidaa guddaa fayyummaa guddaa isiniif kennuu danda'a. Dehydration irratti illee hedduu gahee guddaa qaba. Bishaan yoo gahaa akka qabaannu taate qodaan fuula keenyaa bareedaa deema dibannaa caalaa jechuudha. Warroonni fuulli isaanii hedduu bareedu nyaataa fi wanni irratti yeroo baay'ee kan isaan hundaa'anii har'aaf garuu kollaajina mana keenyatti qopheeffannuun isinii hima. Kollaajina sani already qopheesseera. Akkaataa itti qopheesse immoo isiniif hima jechuudha. Wantoota kollaajinaan badhaadhan keessaa nyaachuudhaaf yoo kan ta'e keessaa kaarotii, hundee diimaa akkasuma wanni goommana foon waan akkasiisan talbaa amma garuu ani jeela talbaati kan amma sirraa argitan kun talbaa danfisee already talbaa danfisee irratti abukaadoo wanni isaadha jechuudha. Egaa inni danfe booda ho'aa sanitti abukaadoo godhe. Abukaadoo keessa isaa jechuudha. Kazaan carqiidhaan keessaa cuunfee almost akkana naa ta'eera. Jeela kanarratti maal godhaa? Quraana keessatti illee dubbatameera. Hadiisaan illee dubbatameera. Qurquraa itti fayyadamaa. Qurquraa yookiin sidirii yookiin baala qurquraati. Qurquraa osoo hin tahin baala qurquraa. Inni kun fayyaa ilma namaatiif aayinannaasiif waa hedduudhaa fi dawaadha. Akkasuma fuula keenya immoo hedduu bareechisa. Isaan itti dabalaa jechuudha. Isaan itti dabalaa kollaajiniidha kuni walitti dabalee waliin maka. Harjeedha kun isin eegalee. Adaamaa birrii 40 gurguramu manni kun. Duraan birrii 10 amma garuu almost birrii 40 taheera. Kana meeqa daqiiqaa meeqaafiin dibaddee ofirra tursiisa. Daqiiqaa 20 daqiiqaa 30. Garuu before this kana dura qabaatiileen ani isinii dalage jechuudha. Isin fayyadaara. Wallaahi aan expecteditti mataan kee hedduu dheeratu jira. Alhamdulillah namni hedduullee keessaa dhufee naa barreessu jira. Wabillahi ladhiin mataan hedduunaa dheerate namni biraallee akkasuma naan jedhee alhamdulillah wuxxeeta ammoo nyaala jechuudha. Kuni maalidha? Oliveeraa isinii galee oliveeraa maal jedha? Oliveeraan kun afaan biraatti maal jedhama isaa? Oliveeraan maal jedhama afaan biraatti? Sorry bakka waan kan afaan Oromooti. Hargisaadha. Hargisa na fakkaate afaan Oromooti. Hargisa jedhama. Hargisa kana xiqqishumaan barbaada bishaan hargisaa jechuudha.
በጣም ትንሽ ስለምፈልግ ነው አከነ ሀርካን ገባሳ አረናምኒ ነበር እንጅሩ ሶ አደኪ ዋንተ የፊንቲከው በርባደ ሲኒገለ ኦኬ አወል ሞይሰራል ዝቆቹ ቀባን ተይፊ ሁለክ የሲኒገለ እስቲ ማመነት ያከሚት አከፈለ ከሰነ ሲን ጎተን ሲኒገለሉ ያ ሰገሌን ኖርማል ሰገሌን ይየሁ ኦኬ ambi mata dura dheeressu rakkatti kiyyammoo mataan gara duubaa siquu didee rakkadha amma nama cinqatti cinqaa beeki ከዛም ምንድነው የምፈልገው ማር ደይማ አልহামዱሊላህ ደይማ ኦርጋኒክ አርገጤ ቤታ ደይማ ኦርጋኒክ አርገጤ ነው መናፊቴ አልহামዱሊላህ ደይማ ነቲማክ ሰላም ደይማ ጀዴ ምሬካን ማለት ነው ከዛ ወሊማክ ማሊ ወሊማካ ኦሊቬራ ሰነንጀቹ ገዳኒ ሰፉለኪያ ከነራ በለሱ አመት አከፉለኪያ እንትን ወኒ ጎዱፍ ካካቱ አክቲቭ አከጎዱፍ የቹ አክኒ ማሊን በለሰውን ይሁን ከዛ አከነ ቦተላ ዋላ ሶሪ ከና ኦልጆዱ ጀላ ከሙለል ይችሁት ለዚህ ላድርግ አና ይታይ ኢንሻአላህ ከና ጎዱ ኦላተሩቲ ከነቲ ፈካቱ እንደዚህ ተቀብጣላችሁ አወለይችሁ ቆዳኪ አክቲቭ ጎቹ ዳፊ ከና ጎዱ አመስ ዋንፖለኪ የረጅጅሩ አከነራ ካሱ ከን ስሪቲ ማሳጅ ቲንጎዳ ኦልሞስት ደቂቃ ዲዳም ሶዶማፍ አልሊጥ ወዮ አልሊጥ ነካማል ጎነረ ኤገሙለቴ ርከቱ ዲዳ አልሊጥ ወይ ኦኒ ኩን ዲኤንኤ ዳለዳ ዲኤንኤ ናው ማራፈ ፍቅሉ ደቡዳንዳ ወጣከ ይሄ እንደዚህ ስታደርጉበት እስቲ ሞክሩታ ያላችሁ ሁሉ ከሰን ቁልቁሉ ወጠራም አመስ ገረፉ ለዳይሙ ማትሽኒ ደቢያ ከሳሁ ወኒ ኩንጀቱ በጣም አሪፍ ነው ዳይማ ለኔ በጣም ስለሚመቸኝ ነው ከጎዱ አከነከነ አልዋ ደቂቃ ቁጠን ይፈከነ ትሪክ ርጌ ዲቀዴቲኒ ካቦይ ተዲበዱ ዱፌሲኒ ሙሊስ ኦኬ አከነ መትሪደኒ እቹ ካኑማ ካና ዳይማ ፊ ቢሻንሳ ዳይማ ፊ ቢሻን ኦሊቬራ ሪደ ውያ ተከወላ ከሲፈደንተን ደቃኒ ደረታ አንተ ፊሲኒኒ ፈቺቱ ቆይ ደቢዬ ዱፋ ዲቀዴ እቹ ዲቀዴ ካኑ ተዲበዱ ዱፍ ኦኬ አርጊተኒ ዲቀዴራ አያቻ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አይናው ጥቆ ካሜራን ከያ ስልኪኒ በረችሳ ሁሉ ከያ ኖርማሊ አከና ስርፊት አከና በረዳ አየቹ ከያምቲ ሲምፕሎኒ ፍራቀው ሐተው ገሩ በጣም ነው የሚያሳምረው አወኑ ፊክ ያው ፍርት ይያሊን እሲኒት ሙሉሱ የምር በጣም ነው ህቡ ተከሲ ፈየዳ ኩንሞ ኮላጂን አንባነሳ ቢሻኒን ዲቀተን ስኒገለ ከአማነ ፍትርጌሰን ዳይማ ፊ ወኒ ቢሻን ሰኑ ቢሻን ጥቆለብ ጀደን አከ ቆዳን ከሳም በነሙ ፍቹ ቢሻን ጥቆለብ ጀደን ዲበተን እገፊ ካን አከነት ዲበተን እንደዚህ ተቀበላችሁ መቀባበት ምክንያት አካኑ ፊክ ይረት ያሉ አከፊ ላልተኒ ፊ አለመታደል ሆነ ወይተዋ ወይ አከነ ዲበዱ ዲንገት ሪፌንስ ከመናምን ሙለቱ ደንዳው ጉቱ ይሳስረት ዲበቹ ደንዳው ግን እንድታምኑ ነው አካፉ ኢፊና መንተኒ ዲዋን ከነካና አሰረት ሊገዱ ነትለን ቱርዋኒ ፍረሽ አንተ ይፍነፈካታ አካፊ ዲበታኒ ካነሞ ቢሻን ቆራዳ እንዲቀተን ኤገ ከነ ቦዳ ደቂቃ ነገላ ዱበቱ ጅራ እንትና ሳያችሁ ካና ከሲ ዲበታኒ ኢትኬሪ ካን ይሄን ኢትኬሪ ካን እቹ namni hedduu maaliin akkamii fayyadamaa jettanii kana gaafatan tokkoffaa bishaaniin bulbuluu hin dandeettan lammaffaa aananiin bulbuluu hin dandeettan sadaffaa daa'imaan bulbuluu hin dandeettan afuraffaa fi irra caalaa ani itti fayyadamee ka arge immoo bishaan oliveeraa jalaa bishaan baaftanii bishaan oliveeraatiin bulbultanii dibachuu dandeettan ihee itkeerii kana jechuudha daara volkaanooti wanni kun dur abbootiin kennaa wanni